addunyaa irra keessa jirru kana gar iccitii achi keessa jiru eenyutu himi Makkatul Mukarramaa keessa jirturra maaliif mixiin uumamte raachi maa uumame kan samiirra kabajaa qabu kun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدنيا نهر أكيد سجرتون وبلزكية وبلتتي بكجر ستنا جن ربي سرها إجراته الدنيا نهر أكيد سجرتون لجيني في مكة دشين نهر أكيد ستا أجرو سمين جبرة جربته دومسي بننسي مكيني في لجين هندي سانيتو مالي فوق ما ستفكات تكون بنين سميت إذا تشيخنا الرديمتو إرقامة تايسي باتي الدنيا كانت تلفته مالك هايوني سين أممتف ولما عن إسلاما كان الرتي وانجل أن تجر لقني وانتي أممي في مالي في 200 أممتي راتشي ما أممي لقني ما أممي مكين مالي في أممي الدنيا راكي سجر كان قرى السوداني يوسي جيسي yookaan gara biyya keenyatti arafasan gara abbaayoo si geesse bishaan sun bishaan inni kun gubbaa yaa'ee inni kun jala yaa'a inni kun dhangaggaadha inni kun mi'aawadha iccitiin achi keessa jiru maali obboleessa kiyya qaalii iccitii achi keessa jiru eenyutu himi maaliif garuu bishaan sun akkasonni ta'eef inni kun mi'aa'ee inni kun maaliif bushaa'e inni kun dhangaggaa'e inni kun maaliif gurraatta'e iccitiin achi keessa jiru maali beeytaa obboleesso iccitii sanas guyyaa har'aa si himuuf jira narraan fagaatiin obboleesso wanti lagni uumameef wanti samiin uumamteef wanti dacheen uumamteefi wanti mixiin uumamteefi akkaataa nu beeknus ta'u akkaataa nu hin beekneen jireenyuma dhala namaa miidhagsuudhaaf dhufte hundi addunyaa kanarra wanti jiru ilma namaa kanaaf jireenya miidhagsuufi samiin ar'a dhala namaa fayyadaa jirti dacheen dhala namaa fayyadaa jirti bineensi fi mukkeen hundi isaaniitu dhala namaa fayyadaa jiran jechu haala nuti beeynuunis ta'e haala nuti hin beekneen nuti nu fayyaduuf uumamaan jechu wanti samiirra dachee irra beeytii Makkatul Mukarramaa keessa jirturra dhala namaatu kabajaa qaba dhala namaatu ulfina qaba ergama rabbiitu akkas jedhe sallallahu alayhi wasallam dhalli namaa kan beeytirra kabajaa qabu kuni kan samiirra kabajaa qabu kun kan dacheerra kabajaa qabu kuni wanti hammana addunyaa tanarra jiru hundiyyuu dhala namaatiif uumaman jechu yookaan gama xarafa dachee biyya Itoophiyaa gama laga maqaan isaa Abbaaya yookaan afaan Arabiitiin Niil yookaan Naayil jedhamu sana si geessa inni sun adeemsiif akkaataan inni itti yaa'uuf akkaataan inni itti kalaqameef akkaataan inni itti jiru waan dinqisiisaa fi iccitii jabaa tokko of keessaa qaba lagni Abbaay an hin dhaqne akka galmeen seenaa na dura dhaqetti akka barruun seenaa irraanuu barreeffametti akka irraanuu gabaafametti silattuu biyyan dhaqeen hedduu kitaabaan dhaqutti jirra biyya addunyaa har'aa kana hedduu isii kitaabuma keessatti dubbisaan kitaaba argeechu barreessaan kitaabotaa warri kitaaba barreessan haa galatoomani addunyaa bakka takka jirtu yoo barbaadde kitaabuma barbaadda akka kitaabni jedhutti lagni Abbaay inni tokko dhangaggaadha inni tokko mi'aadha isa mi'aawuf inni dhangaggaa'u tokko gubbaa taa'ee tokko jala taa'a osoo ka jala jiru gubbaatti ol hin dhufin osoo ka gubbaa jiru kan jala jirutti gadin dhayin osoo wal keessan duudin lamaan isaaniitu bishaan ta'ani inni tokko dhangaggaa'aa ta'e inni tokko mi'aa ta'e adeemsi isaanitti yaa'an iccitii wahiitu achi keessa jira iccitiin achi keessa jiru tokko akka ulamaan islaamaa jedhanitti bishaan Abbaayaa wanti akkasitti yaa'uu fi bineensa yookaan bineensota achi keessa jireenyi isaanii ta'etu jira bineensota jireenyi isaanii bishaan keessatu ta'etu jira bineensa bishaan keessatti jiraatanii bishaan keessatti du'antu jira bineensota jireenyi isaanii
bishaan keessa malee ala keessatti du'a ta'utu jira jechuudha. Bineensan kun yeroo achi keessatti du'anii achi keessa turanitti akka raqni yookaan fooliin isaan achi keessatti dhaansun ol bahee dhala namaa hin jeeqneef yookaan dhala namaa akka hin taane hin gooneef bishaan sun hikmaa rabbiitiin akkasitti taa'ee jedhan ulamaan islaama. Wanni bishaan laga Abbayyaa sun akkasitti taa'eef yoo bineensan achi keessa jiran achi keessatti du'an fooliin sun gadi bahee dhala namaa miineef bishaan sun akkasitti taa'ee jedhan ulamaan islaama. Akka barreessaan Muhammad Amin Ashinqiixiin kitaaba isaa Adwaa'ul Bayaan jedhamu keessatti kaa'etti. Hundi wanta addunyaa kanarra jiru iccitii isa keessa jirtu yoo fikraadhaan ija xiinxallaatiin laaltee kabajama dhala namaatiif jechuu jireenyuma dhala namaa kana miidhagsuuf jechuu xiinxalaa siyaasaa ta'uu sin barbaachisu yoo xiinxalte adeemsiif uumamni dacheef samiin kun wanti isaa uumamaniif mixii wanti uumamteefi raachii wanni uumameef wanti fokkataaf gaariin hundi isaa wanti uumameefi jireenyuma dhala namaa kana miidhagsuuf obboleessu. Eenyummaa hangana ga'u ba'atte eenyummaa kee wallaalte taanaan dhaloota of wallaalee hin ta'in dhagoo dhaloota of bulleessee of balleessee hin ta'in obboleessu. Eenyummaa kee baradhu rabbii guddicha ol ta'e sanarraa eenyummaa hangana ga'u badhaafamte ofii keetii uumamaa taatee yookaan uumamtoota biraatiin eenyummaa kee awwaalte taanaan namummaa keessaa baatee jirta.